Tamna jirtu kun YouTube Urjii Tawaahidoo jedhudha. Egaa Urjii Tawaahidoo sagantaalee afuurawaa garagaraa isin biraan gahaa ture obboleessi keenya gara fuulduraattis sagantaa afuuraa garagaraa faarfannaa barnoota wantoota garagaraa qabatee isiniif dhufaa waan jiruuf hundumti keessan uummanni kiristaanaa YouTube obboleessa keenyaa kana subscribe gochuun share gochuun hiriyoota keessan biraan gahuun akka hordoftan maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna. Egaan wal jajjabeessuun waliif dhaabachuun egaa karaa garaagaraatiin nu birammoo kun baay'ee mul'atu waan ta'eef aadaa keenya hagoonu wal bira dhaabbachuu wal utubuu wal jajjabeessuu jechaadha. Tajaajila afuuraa kun daran namoota hedduu bira akka gahuuf hundumti keessan iyyuu bukkee dhaabbattanii akka jajjabeessitan siniin jedha. Egaa obboleessi keenya kiraara isin barsiisuu danda'a, gara fuulduraattis wantoota garagaraa isin waliin haasee taasisuu danda'a waan ta'eef hundumti keessan iyyuu subscribe like share gootanii obboleessa keenya YouTube isaa akka guddistaniif maqaa Waaqayyootiin isiniin gaafadhaa. Lafa jirtanitti arjumaa fi famnaaqa keenya araarsummaan dubroo Maariyaam eegumsi ergamoota kadhannaan qulqullootaa jaalalli dhugoomtootaa hunduma keessan hunduma keenya faana ta'u nagaan isiniif haa ta'u. Galatooma. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አሜን። kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoollee qulqulleettii dubaroo Maariyaam kabajaa fi gargaarsa ergamtootaan marfamtanii kan jirtan hundi keessaniyyuu maqaa Waaqayyootiin akkam jirtu. Egaa kun Urjii Tawaahidoo tuubiidha. Chaanaliin kana hundi keessaniyyuu akka jajjabeessitan maqaa Waaqayyootiin sin gaafan. Egaa obboleessi keenyas amma akkuma nuuf ka'etti jechuudha jajjabinaaf diraamaa garagaraa akkasumas immoo maatiiwwan Waaqayyoo guyyaa har'aa mana amantaa bakka dhukkubsattoonni hedduun itti fayyan kattaa cuuphaa Yohaannis waliin daawwannaa. Hundi keessaniyyuu haga xumuraatti viidiyoo kana hordofaa. Egaa hunduma dursaa mallatteeffannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin haal tokko mallatteeffannu maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko Ameen. Ameen. kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo maqaa Waaqayyo qulqullaatiin akkam jirtu kan nageessan akkam jirtan. Ameen. Egaa akkuma beekamu manni amantaa godina Shawaa Bahaa aanaa Adaa magaalaa Bishooftuu gandaa kattaa jalatti kan argamu mana qulqullichaa cuuphaa Yohaannisidha. Maatiiwwan Waaqayyoo manni amantaa kun raajiiwwan dinqiiwwan garagaraa sabala isaatiin akkasumas immoo iddoon isaa kun bakka eebbifame bakka adda ta'edha maatiiwwan Waaqayyoo. Egaa namoonni baay'een hordoftoonni baay'een kiristaanonni kan ta'an bakka kanatti fayyanii jiru, dhukkuba isaaniirraa fayyanii jiru, akkasumas immoo yaada isaan himatanii dhagameef jira maatiiwwan Waaqayyoo. Egaa ni ilaalla booda bakki sabalaas ajaa'ibawwan gurguddoo kan raawwatedha. Iddoon kun baay'ee tokko kan namatti toludha. Manni amantaa kun Bishooftuu Cuuphaa Yohaannis. Egaa manni kun dhuguma dubbachuu fi gannatiin fakkeeffama. Akkamittiin yoo jenne biqiltoonni isaa baay'ee tokko kan nama hawwatanidha. Akkuma suuraa irratti ilaaluuf yaalametti bakkeen isaas baay'ee tokko kan namatti mijatu. Akkasumas immoo balballi isaarreen baay'ee tokko kan namatti toludha. Kanaafis amma immoo gara cuuphamuu yookaan immoo bakka cuuphaatti oliin deemna jechuudha. Bakki cuuphaa isaa saballi kan ba'e yeroo deemuuf kaanutti jechuudha. Balbala irraa yeroo eegallutti naadiyaanota yookaan immoo harka qalleeyyii baay'ee argina. Egaa akkuma ilaaltan kanatti jechuudha naadiyaanonni baay'een isaanii warroonni harka qalleeyyii asirratti ni argamu. Egaa seera wangeelaa keessattis
gaaffii gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nu gaafatu warra beelaan nyaachistanii kan dhoobatan nu baastanii kan jedhu sana nutis immoo akka galma geenyuuf fedhaa fi jaalala Waaqayyo nuuf haa ta'u. Egaa akkuma ilaaltanii naadiyaanota baay'eetu asirratti argama. Isaanis immoo warroota harka qalleeyyii nyaata kan hin qabne, bishaan dhuganii kan hin qabne, akkasumas immoo guyyaa bakka mulmaata galgala bakka mulmaata kan hin qabne maatiiwwan Waaqayyo. Obboleewwan keenya baay'een isaanii mana amantaa kana jidduutti ni argamu haala kanaan. Egaa akkasumas immoo ergaasiin naadiyaanota yookaan harka qalleeyyii kanaan kan hundaan xumurreen boodatti gara cuuphaa iddoo cuuphaatti ilaalla jechuudha maatiiwwan Waaqayyo. Egaa akkuma beekamu iddoo cuuphaa yeroo deemnutti balballi manni kiristaanaa karaa harkaa bitaatiin jechuudha ni jira. Akkuma ilaaltan kanatti jechuudha gaara kana jala immoo tsabalaa qulqullicha cuuphaa Yohaannis akkasumas immoo tsabalaa duuka bootaa 12 akkasumas immoo tsabalaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos durbee maaramiitu jira. Kanaaf hundi keessaniyyuu warroonni dhukkubsatan dhuftanii akka asitti fayyina argattan maqaa Waaqayyo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosin sin gaafanna. Maaliif namoonni baay'een iddoo kanatti fayyanii jiru maatiiwwan Waaqayyo. Namoonni baay'een dhukkuba isaaniirraa akkasumas immoo wanta isaan dhiphisu cinqiiwwan garagaraarraa fayyanii jiru. Iddoon kun iddoo eebbifamtu akkamiiti maatiiwwan Waaqayyo. Akkuma ilaaltan kana iddoo gannata fakkaatudha. Nutis baay'ee nutti hin mijanne garuu sin daawwachiisuuf yookaan immoo hordoftoota urjii tawaayidoo yookaan hordoftoota chaanaalii urjii tawaayidoo dhaaf kan siniif qarrasneefinne akka barumsa siniif ta'uuf lammatammoo hundi keessaniyyuu bakka kana dhuftanii akka daawwattan lammata akka cuuphamtanii cubbuu keessan irraa dhiqamtan maatiiwwan Waaqayyo. Egaa asirratti yeroo ilaallu bakki magbaa isaa yookaan immoo bakka seensa isaati kun maatiiwwan Waaqayyo. Bakki seensi isaa kun asirratti maal jedhaa? Osoo asiin darbiin caammaa miila keessan irraa baafadhaa jedha. Kana jechuun gaa qulqullichi gooftaan keenya Waaqayyoonis immoo Museedhaan yeroo dubbatutti iddoon kun qulqulluudhaatii kophee miila keetii baafadhu akkuma jedhee sababbi sanaan bakkeen kun qulqullummaan kan guutame waan ta'eef ergamtoonni Waaqayyo bakka isaan sa'aatii 24 guutuu irratti argaman waan ta'eef asirratti jalqabarraa akka kanaan miila keenyarraa caammaa baafannee ni seenna jechuudha maatiiwwan Waaqayyo. Erga seenneen boodatti immoo tsaballi haala lamaan jira. Garbi yookaan immoo bakki cuuphaa dhiiraa fi dubaraan jira. Akkasumas immoo tsaballi lafa jalaa baheetis immoo haala gaggaariin xammaqachuuf kan namatti mijatu jechuudha maatiiwwan Waaqayyo. Bakka ajaa'ibaa ni jira jechuudha. Hundi keenya olumaan daawwannaa haga xumuraatti maatiiwwan Waaqayyo daawwadhaa. Waaqayyo gooftaan nu eebbisu sinaa eebbisu warroonni daawwachaa jirtan immoo dhuguma namoota hundaaf sheer godhaa akka dhufanii asitti fayyanii bakki kun bakka fayyina gurguddaa itti raawwatamedha. Kanaaf hundi keessan immoo dhuftanii akka fayyitanii maqaa Waaqayyo qulqullaatiin sin gaafanna jechuudha maatiiwwan Waaqayyo. Egaa akkuma ilaaltan xiqqoo kaameraadhaaf nutti hin mijanne haalli isaa namoonni amma isin ilaalaa jirtan kun jechuudha xabala xammaqachuuf warra urufaa eeggachaa jirudha. Xaballi kun warroota dhiira qofaadha jechuudha kan achi fidu bakka sana kan fidu warri shamarran immoo asitti eeggatu jechuudha. Haala kanaan asitti ni eeggatu. Sana booda immoo warri dhiiraa isaaniif ni fidan jechuudha achi jala sanaa jechuudha ilaalla. Isaan achi ni fidanii achi yoo dhufutti immoo xabala kanaaf kabaja guddaatu laatamaa fi obboleewwan keenya warri kinatii qaban achi nu fidaniitiif asitti amma kan ilaalaa jirtan kun jechuudha kan waraabamudha jechuudha. Urufaan isaa baay'eedha bakka asirratti nutti mijanne kanumaafidha jechuudha. Haga xumuraan ilaalas jirra. Kanaaf keessi isaa immoo kan as keessadha jechuudha kan waraabamu. As keessa haala kanaan kan waraabamu. Maatiiwwan Waaqayyo kutaa lammaffaa irratti immoo waa'ee tsabala garba isaa jechuudha
kara dhiirotaanis ta'e kara shamarranii ni daawwanna jechuudha. Hundi keessan iyyuu warroonni handa lafaa jirtan kiristaanonni marti keessan bakka kana dhuftanii akka dhuguma dhukkuba irraa akka fayyitan akkasumas immoo warroonni yaada garagaraa dhiphina garagaraa qabdan akka dhuftanii fayyina kana akkasumas immoo akka iddoo qulqullummaa kanatti qulqullooftan Waaqayyo Gooftaan isin haa gargaaru nu haa gargaaru maatiiwwan Waaqayyo. Obboliiwwan keenya YouTube kanarratti akkasuma bifa garagaraatiin walaloo faarfannaan akkasumas immoo diraamaan garagaraa qophaa'aa jira waan ta'eef hundi keessanii daawwadhaa isiniin jenna maatiiwwan Waaqayyo.